kabajamne sinis jiran sinis jiran kalis arrasponsi fona jiran jaburam wata kabura dalota jaburam wata kabura dalota GMO TV yookiin immoo gaaddisa marii Oromoo TVdhaan maal jetame ani walloo jedhaati maal jette kun dhuguma mootummaa Oromooti yoo mootummaa Oromoon ta'inoo falli amma jiru maal dhuguma mootummaa Oromooti miti kun mootummaa naftanyaati waan ta'eef mootummaa Oromoo ta'e ayyuu keenya maaf mana hidhaatti galcha ayyuu keenya maaf nu nyaataa ture yoo Oromoo ta'e sila naftanyaa ta'eef kana hundumaaf nagochaa ture ayyuu keenya immoo hundumaa Video Suudaan Kaartuum irraa sagantaa keenya OGN wajjin hordofaa jirtan hundi keessan galanni keessan bilisummaa yaa ta'uudhaan wallee kanaan gaa keessumoonni kenna maqaa nu barsiisuudhaan eega maqaa isaanii wal bartanii booda jechuudha mata duree tokko lama eega jedhanii booda daqiiqaa takka takkaaf of beeksisanii sagantaa keenya waarii galgalaa keessatti marii addaatiin kan isinii dhiyeessinu ta'a walitti deebina. Sabako galanako yomun jete fatu sabako galanako kaloni kubeta sabako galanako enyatu imana sabako galanako motu takalida sabako galanako kane tokumari angaya ijo oromoti wallon aleysas dinni bakirra no sene walloda arramma wonni tattaaffii godhaa jiranii daangaa hunda meersanii ummata wallootirra gochatti GMO TV yookiin immoo gaaddisa marii Oromoo TVdhaan maal jetame ani walloo jedhaati maal jette Ayyee galatooma duraan dursee asirratti naaf eeruu keessanii fi akkasuma kan walloon maali walloonis Oromoodha kan walloo irratti dhufe Oromoota hundarrattuu balbala balbalaan dhufeedha jechuudha. Kanaaf warroota Oromoo bichaadha jennee zim jechuun hin jiru. Har'a walloo irratti wanti kun gochaan walloo irratti yoo ani ijaaramu yoo ta'e yookiin gochaan Oromoo hundarratti balbala balbalaan jilba nu qabachaa deema. Kanaaf nuti immoo walloo irratti bichaadha jennee zim jechuu osoo hin ta'in bakka jirru ilmaattan Oromoo, qeerroon Oromoo, sabni Oromoo, hayyootiin Oromoo walloodha jedhee osoo addaan hin qoodin balbalaan har'a kan jilba nu seenu kana yookiin kan gubanii nu tarkaanfachuudha deemu kana saree akka dhuftetti balbalaan dullaadhaan gadi baasu saroota balbalaan nu qabachuudha deemu kana akka injifannee ofirraa gad deebisnu jechuun barbaada. Akkasumas immoo qeerrotii Oromoo saba Oromootiif hayyootii keenya warroota biyyaa odoo xiqqaadha guddaadha odoo hin jedhin uummattoota walloo irratti geggeeffamaa jiru kana akkasumas immoo saboota walloo irratti geggeeffamaa jiru kana bakka jirtanii dammaqanii too bakka jirru dammannee lammii keenya saba keenya odoo addaan hin qoodin bineensa nutti deemu kana akka balbalatti gad ofirraa deebisu jechuun barbaada. Koora gaaddisaa dhaloota jireen keessanuu baga nagaan dhuftan jedha. Kun hunduma kennaayyuu wanni walloo irratti haaru kun Oromoo hundaayyuu kan qooqama yookaan kakaasu ta'a nuti amma Oromoo walloo akkuma jirutti bakka jirruun gargaarsa kamiinuu ta'ee akka Oromummaatti bira dhaabbachuudha akkasuma Oromoon kamiinuu walloo itti birmatee irraa qolachuu. Ufuma balaa kaasaniiti balaa sammuluu as deebi'aniit ajandaa nama kenna ummata kennaaf kennan maaliif dhaabni isaanii har'a dhaabni isaan bakka isaanii bu'ee kan phiphii isaaniillee haa ta'u abiinillee haa ta'u dhaabonni hedduu